Haaya akkam jirtu nagaa keessanii yeroo darbee kutaa tokkoffaa irratti seensa waa'ee iskeelii waliin ilaallee turre. Har'a immoo gadi fageenyaan waa'ee iskeelii waliin ilaaluuf jecha iskeeliin gabaabumatti iskeelii gaafa ibsinu walitti qabama sagaleewwanii jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf okteeviin tokko kii 12 qaba. 12 kun walitti fufanii sagalee isaan uuman iskeelii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma si iskeelii gaafa jennu iskeeliin sun siirraa waan jalqabeef si iskeelii jedhama. D iskeel gaafa jennu amma diirraa waan jalqabeef D iskeel jennee fudhannaa jechuudha. Haa ta'u gaanii iskeeliin kun garaagarummaa qabu. Akka biyyoota adda addaatti yookaan akka naannootti akka fayyadama namaatti garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf amma kii 12 jiran yookaan okteevii guutuu fayyadamanii kan iskeelii fayyadaman jiru. Inni kun maal jedhama? Kiroomaatiik iskeel jedhama. Akkas jechuun kii 12 jiran keessaa 12 keessaa 12 guutuu kan nuti fayyadamnu kiroomaatiik iskeel jedhama. Akkasuma ammoo 12 jiran keessaa kii 12 jiran keessaa 7 fayyadamnee 8ffaa irratti qulfii jalqabaatti deebinee kan nuti fayyadamnu diyaatoonik iskeel jedhama. Fakkeenyaaf kan biraa immoo yoon isiniif kaase peentaatoonik iskeeliinis jira jechuudha. Peentaatoonik iskeeliin immoo kii 12 jiran keessaa 5 qofa fayyadamnee kan nuti taphannu peentaatoonik iskeel jedhama. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti kan nuti baay'inaan fayyadamnu peentaatoonikiidha. Peentaatoonik keessaayyuu meejar iskeelii kan nuti fayyadamnu isaanis kanneen akka anchooyyee, baatii, ambaasaalii fi tisitaa kan nuti fayyadamnu qinyiitii jedhamu jechuudha akka biyya keenyaatti yookaan hidhaa sagalee jedhamu jechuudha akka biyya keenyaatti baay'inaan kan nuti fayyadamnu isadha. Amma gaanii kiiboordii irratti wantoota namatti tiyoorootikaalii yookiin isinitti taasise kana kiiboordii irratti tokko tokkoon isinitti agarsiisaa jechuudha. Nu hordofaa. Tole maalan isiniin jechuu barbaade okteevii kana keessatti kii 12 jiran kana warra 5 gurraacha kanas warra adii 7 kanas guutummaa isaa keessa sagalee galee namni faarfatu yookaan namni muuziqeessu tokko kiroomaatiik iskeelii taphatee jechuudha. Akkas jechuun kana hunda isaa amma sitti kan jiru guutummaa keessa galee taphataa jechuudha. Isinii galeera. 12 jiran kana keessaa 8 qofa akkas jechuun siiraa yookaan siitti deebi'ee okteevii haayer okteeviitti deebi'ee kan inni fayyadamu immoo diyaatoonik iskeelii jedhama. Isinii galeera. Fakkeenyaaf amma C meejar diyaatoonik C meejarii yookaan diyaatoonikii kan C meejarii isinitti agarsiisa. C D E F G A B Ctti deebi'a. Kun diyaatoonikiidha. 1 2 3 4 5 6 7 8 kana fayyadamnee kan nuti fayyadamnu normaali amma kiin jiranii 1 2 3 4 5 6 7 8ffaa irratti siimatti deebi'aa jechuudha. Kun siidha. Akkas jechuun diyaatoonikiin 12 jiran kana keessaatii meeqa fayyadamnaa jechuudha? 7 fayyadamnaa jechuudha. Peentaatoonikiin immoo 12 jiran kana keessaa 5 qofa gaafa nuti fayyadamnu jechuudha. Asii fakkeenyaaf amma C meejar peentaatoonikii isaa gaafa isinitti agarsiisu C D E G A dha. 5 jechuudha. C D E G A dha. Gaafa peentaatoonikii ta'u sagaleewwan hidhaman lamaan asiitii F dha, asii B dha. Warri kun lamaan hidhamanii jiru jechuudha. Hin fayyadamnu maaliif peentaatoonikiidha. Qinyiitii yookaan hidhaan sagalee keenyaa maalirratti hidhameera jechuudha? Fi yookaan kii 5 qofa irratti hidhamee jira jechuudha. Gaafa diyaatoonikii ta'u immoo kii 8 yookaan 7 warra jiran kan irratti hidhameera. Kiroomaatiikii gaafa ta'u immoo guutummaa isaati jechuudha. Gabaabaatti akkasinii galuuf 12 guutummaa isaa fayyadamnee kan nuti taphannu kiroomaatiik iskeelii jedhama. 12 jiran keessaa immoo 7 kan nuti fayyadamnee taphannu diyaatoonik iskeelii jedhama. 12 jiran keessaa 5 qofa fayyadamnee kan nuti taphannu immoo peentaatoonik iskeelii jedhama. Fakkeenya kiroomaatiik iskeelii. Fakkeenya diyaatoonik iskeelii 1 2 3 4 5 6 7. Fakkeenya peentaatoonik iskeelii 1 2 3 4 5. Kiroomaatiikii gaafa ta'u 12 keessaa 12, diyaatoonikii gaafa ta'u 12 keessaa 7, peentaatoonikii gaafa ta'u 12 keessaa kii 5 fayyadamnee taphannaa jechuudha. Isinii galeera dhee yaada. Baay'ee galatooma. Tole gaan hordoftoota koo barnoota koo har'aarraa waan tokko akkasiin qabattan abdii guutuun qaba. Yeroo taanutti
gosoota iskeelii amma ta'e isinii ibsee tokko tokkoon isinii fi kaasuu nan yaala. Fakkeenyaaf amma gosoonni iskeelii kanneen akka meejor iskeelii, naachuraal maayinarii iskeelii, haarmoonik maayinarii, meeloodik maayinarii, peentaatonik maayinarii, peentaatonik meejarii, biluuz iskeelii jiru. Isaan kana kutaa tokko tokko godhee amma danda'ametti gabaabsee isiniif ibsuu nan yaala. Baay'ee galatoomaa. Sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.